السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجيا فجأة أنس نجان قبل الحمد لله. حدثني أبدو موبايل بيجلا جرتان هندي كيسانو بجرات تنين سنين جرا. الروا أفور يرو سلكي بتانو. أكسين يوم سنوان جرون قبل سنين دفع. باي مرتسى روان نكون نمني هدون سلكي ورجعنا بتشو ديم تان أكسين فجأة وابدين قبل ورجعنا بتشو ديم وفامي تشو أكار كاك أبولين يوكين دلهم تيوكي درابدي يوكين جيراتشو فينا تيا. Eenyumaafuu ni barbaachisaa jechuudha yeroo hundaa'uu meeshaan teknooloojii yeroo waliin deema waan taateef nuti illeen akkasumatti waan inni ta'e keessatti beeknee bitachuu qabna jechuudha. Waan kanaan nama hedduutu mallaqa guddaadhaan bitee hanga mallaqaa sana akka hin geenne karaa hedduun sobamee gowwoomfama jechuudha. Waa afuriin isin agarsiisaa wal duraa duubaan dafee isin agarsiisaa qalbiidhaan na hordofaa waan baay'ee murteessaa tokko jechuudha. Waa afran kana beeynaan gonkuma namni nu gowwoomsuu hin danda'u jechuudha. Silkii bitachuudhaaf abbaa feene osoo gaafanne bitachuu dandeenya osoo namaan naalaan hin jenne bitachuu dandeenya jechuudha. Baay'ee murteessaa tokko jalqaba irratti tartiiba afran isin agarsiisaa booda irratti ammoo aappilikeeshiniin ni jira jechuudha. Kan ifirraa laaluu ni dandeettanii aappilikeeshiniin ni jira aappilikeeshinii sanillee isin agarsiisaa jechuudha. Dafee isin agarsiisaa obsaan na hordofaa. Warroonni ammoo jalqabaaf gara YouTube channel kiyyaa dhuftan Abduun jedhama. Abduu Mobile Abni YouTube channel kiyyaa iddoo subscribe kana tuquudhaan maamila channel kana ta'a YouTube channel kuni YouTube channel barumsaati irra gaddeemaati ilaala waa hedduutu sirri jira waa Facebook waa Imo waa Facebook TV WhatsApp waan adda addaatu sirri jira irra deemaa ilaalaan isiniin jira. Jalqaba irraa isin agarsiisa tokkoffaa irratti maal isin agarsiisa silkii yeroo binnu amata qabdi jechuudha. Bara isin keessa dalagamte yeroo software isin raffi amilaaluu qabna jechuudha. Bakka kana namni hedduun dhugaa dubbachuuf namnummaan silkii beekuyyuu nama takka malee namni hedduun hin laalu jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf amma bara 2019 keessa jirra. Ta bara 2017 bituu hin qabnu jechuudha. Nama hedduun argan akkasitti fakkeenyaaf bara 2019 keessa jiraate ta bara 2016 bitu ta bara 2017 bitu jechuudha. Kana jechuun maal inni dhugaa dubbachuu fi mallaqa itti baasnee akka nama kasaaree naaf fakkaata. Maaliif jennaan silkiin software yeroo hundaa'u akka meeshaa biraati miti jechuudha. Boca isii qofaa miti wanni ilaalamu bareedina yookiin guddina xiqqeenyaa miti wanni ilaalamu jechuudha. Software wanni silkii bareechuu tokko software wanni silkii godhu software jechuudha. Moobaayila keenya yookiin software dirqama ilaaluu qabna. Saniin isin agarsiisa. Silkiin akka meeshaa biraa yookiin orjinaala aandanyaa duraati ta durbaate sanii maali nama hedduu akkasiidha shawwadamuun argaa jechuudha. Silkii orjinaala laalatina jechuu kiyyaa miti. Orjinaala bara isin keessa oomishamte waliin ilaaluu qabna jechuudha. Dirqama kun. Kanaafuu eessarraa eegalla seetingii irra tuuxanii jechuudha. Seetingii irra eega tuuxanii irra olooftanii jala kana about phone ta'etu jira jechuudha. Silkiin tamiyyuu ni qabdi. Ta iPhone hin ta'in Tecno, Hawaii, Asas Samsung tanummaan fedhe hundi siituu ni qabdi jechuudha. About phone irratti tuuna jechuudha. About phone irratti eegatu inni haala kanaan nu dhufa xiqqashoo irra ol seesineeti software information. Software information kana irratti tuuna jechuudha. Eega software information tuunee ammas irra ol harkiftaniiti jala kana yunu. Security software version ka jedhuu fi Android security pitch level ka jedhutu jira jechuudha. Pitch level ka jedhutu jira. Isa sadeen kanarratti ilaaltanii jechuudha. Kunoo jalatti Juulaay 2018. Baatii Juulaay keessa bara 2018 keessa software isii kan irratti fe'ameedha. Software ammirra jiru kuni. Kanaafuu laaftumatti jechuudha yookiin ammoo namichuma dukkaanaa kan irraa bittaniin yoom baatee fakkeenyaaf hamma keessa yoo jiraatan ta'e 19 naa kennuu jettanii tabara 2019 yoo jettanii yoo nama isin sobuun taane yoo nama maamilaa taate isiniif kennaa namni hedduu warri gurguru ni beekaa jechuudha. Yookiin ammoo isaan tama suuqii keessatti yookiin irra turte isinii kennan silkii bareedduu aandanyaa jedhanii isinii kennan jechuudha. Gonkuma saniin shawwadamina saniin sobamuu qabdan silkii haariyaama baate fudhachuu qabdan jechuudha. Orjinaalummaa isii akka laaltanitti ta'e fakkeenyaaf S8 barbaada yoo taate S8 tabara 2018 jira. Kaambaaniin haggaan silkii san oomishuun dhaabnetti jechuudha. Tabara 2017 yoo 18 dalaga 2018 ammoo software bara 2018 irratti fe'eeti gurguraa jechuudha. Tokkoffaan isa kana. Lammaffaa inni lammaffaan ammoo kan hedduu rakkina keenyaa jechuudha. Niimooriidha. Kan nuti ilaaluu qabnu jechuudha. Akkaataa humna keenyaatiin niimooriin moobaayilaa fakkeenyaaf amma yeroo hedduu GB 4, GB 8, GB 12, GB 16 GB 32 silkiidhaan amma GB 64 hanga 120tti achi olillee amma bahutti jirte jechuudha silkiin akkaataa humna keenyaatiin. Haa ta'u ammoo humna keenyallee haa ta'u an akka kiyyatti jechuudha. Gonkuma GB 16 gadi bitaa jedhee isiniin gorsuun maaliif jennaan yeroo isin footoo namni silkii takka kaa smartii silkii tachiidhaa wanni binnuuf waan hedduutti fayyadamna viidiyoo adda addaa waraabbannaa footoo adda addaa kaana Facebook YouTube laallaa
waan kana ta'eef yeroo gabaabaa keessatti nurraa guutamti GB 16 gadi bituu hin qabnu jechuudha. Amma dhugaa dubbachuuf GB 16 iyyuu mallaqa xiqqaan bitamte jechuudha. Yeroo ammaa silkiin gosa adda addaatti jirti waan taateef yoo Samsung hin dandeenye Teknoo bitannaa yoo Teknoo hin dandeenye Hawaii waan akkasitti ta'a niimooriin isii guddaadha tammoo mallaan isii xiqqaadhaan jira jechuudha. Isa kana immoo isaan laallaa seetingii keessa seentan. Eega seetingii seentanii booda device maintenance ta'etu jira jechuudha. Device maintenance sanarratti tuuyitan. Eega isii irratti tuuxanii warroonni ammoo maintenance osoo isiniin finne storage isinii fidu jira jechuudha. Garuu silkii ammaan warra ganaa bitachuu deemu waan barsiisu taateef device maintenance taqqabna hin jirtu. Yoo akka tasasan hin qabaanne ammoo storage ta'e tuuxan jechuudha. Eega device maintenance tuuxanii booda maaltu isinii dhufa jala kanarra storage lammaffaa irra jirtu jechuudha. Yoo ammoo gamasiin storage taate qaxxisuma bakka gizeen storage kana tuqe nageessitu isin geessiti jechuudha. Amma storage irratti hin tuqa. Eega storage irratti tuqe haala kanaan naa dhufa kunoo gubbarra GB 64 jira. Isin kanaafuu akkaataa humna keessaniitiin GB 32 akkuma reefu isiniin jedhe GB 16 GB 12 ammoo 12 16 gadi ambitaa jedhee isin gorsu jechuudha. Wanni silkiin tiyya guutamte wayinaa buusuu didde akkas taate wanni nama jechisiisu maal inni GB kanaa jechuudha. Sadaffaa asumatti xiqqasho of duuba deebistanii bakka amma storage tuu'ine kana cinaa ka jiru RAM waan jedhu jira jechuudha. Baay'ee murteessaadha inni kun illee. RAM jechuun maal inni speedii isii jechuudha. Humna isii. Fakkeenyaaf yeroo nuti dawwalan dafnee kaasu yoo nuti nama dawwaluu YouTube seenuu dafnee baanee Facebook seenuu guutumatti hojii akka nuti feenutti akka isiin feete osoo hin ta'in akka nuti feenuun nuuf xumuru jechuudha. Dafee daddaffiidhaan nuuf fixu jechuudha. Raamii jedhanii jechuudha kana. Kan isii daddafsiisu kan biiziin taane. Fakkeenyaaf Facebook gattuuxee daqiiqaa 5 ka turtu kan YouTube gattuuxee daqiiqaa 5 tursiisu isa kana jechuudha. Yoo geem taphachuu feetan geem yeroo isin taphattan achi keessa as deebi'uun isin rakkisa yookiin achiin karaa bir haala akkasii san irra ka isinii fooyyessu raam jedhanii jechuudha. Humna isii gabaabdumatti humna speedii isii jechuudha. Akka nuti feenenuuf akka nuti feenenuuf ajaju jechuudha. Raam niimoorii ka jiru kanatti tuuxan jechuudha. Eega isii irratti tuuxanii kunoo gubbaa kanarratti bakka kanatti isiniif dhufaa jechuudha. Kun amma cheeknaa godhu GB 6 jedha kiyyama. Isin amma GB 6 bitadha jechuu kiyyaa miti. GB 6tu jira, GB 4tu jira. Hedduminaan silkiin bareeddu illee GB 4. Kan achii gadi ammoo GB 2, GB takka. Haga GB takkaatti illee bareeda. GB takka jechuun GB takka jedhee isiniin himu maali fakkeenyaaf meegaabaaytii 900 jedhee isinii himaa jechuudha. Haala kanaan kana dirqama keessa laaluu qabdanii jechuudha. Fakkeenyaaf GB 16 yoo taate niimooriin isii ammoo yookiin GB takka ta'uu dandeessi yookiin ammoo GB takka tuqaa wayii ta'uu dandeessi jechuudha. Akkaataa niimoorii kaaniitiin wal qabata. Ammoo GB takkaa gadi raamiin isii yoo bittan baay'ee tokko biizii isin jalaa ta'a. Kanallee ofirraa laaluu qabdan jechuudha. Inni itti aanu ammoo sooftiweera akkamii kan isii irra jiru. Kareefuu bara 2018 isiniin jedhe sanii wal qabata tahee garuu ifirraa laaluu qabdan. Maalinni sooftiweerri irra fe'ame kaminni. Fakkeenyaaf sooftiweerri amma keessa jiru kun kaminni waan jedhuun isin agarsiisa. Kunoo akkuma agartan kana jechuudha. Android version gara harka bitaatiin kasaanu kanarra version jedhee gakkatabe. Ana hunda isinii akkanatti isinii kaa'e jechuudha. Gubbaa irranii agartanii 4 tuqaa takka. Kunoo 4 tuqaa 2. 4 tuqaa 3. 4 tuqaa 4 kitikat 5 lolibaa maqaalee sooftiweeraati jechuudha kunneen. 6 7 amma yeroo ammaa kana fakkeenyaaf namni amma bara 2019 keessa silkii bitachuu barbaaddu ana akka kiyyatti software isaa 8 gadi hin bitin. Silkii keessa eessarraa akka argattan isin agarsiisa naaf obsaa. 8 gadi bituun qabdan jechuudha. 8 tuqaa takka. Torba jechuudha. Amma 8 gadi yoo bittan sirrii miti jechuudha. Maaliif haaraa bitachuu qabdan. Software fakkeenyaaf amma namni gariin update godhaa jira. Update yoo gootan wanni isin beekuu qabdan hogguu 2 qofa jechuu kan inni jijjiiramu. Yoo fakkeenyaaf amma 7 bitattan kara 8tti ni jijjiirama. Achi booda kara 9 ni jijjiirama hin dhaabbataa jechuudha. Silkii jijjiirtan malee sooftiweerii jijjiiramuu danda'u jechuudha achi booda. Kanaafuu yeroo jalqaba laaltan sooftiweera amma keessa bahe fakkeenyaaf amma ka jiru 9 waan ta'eef 8 gadi yoo bitachuu baattan baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Silkii duraanii hin bitan isin jedhuuf kanaaf jechuudha. Amma isa kana eessa arganna seetingii keessa. Seetingii irra ni seenna. Eega seetingii irra seenne silkii tamiyyuu gosuma takka jechuudha. Tana qofaa miti jechuudha. About phone ammallee about phone irra yeroo tuutan ammallee xiqqashoo yeroo olooftaniiti jechuudha. Software information bakkuma reefuutti deebitan. Software information tuutaniiti kunoo Android version tiyya amma 8 jechuudha. Garuu silkiidhaan amma baate fakkeenyaaf silkiin akka S9 akkas Note 8 hundi isiitu jechuudha. Amma kara 9 jijjiiramte jirti jechuudha. Kanaafuu kunoo gubbarra Android version ka jedhu kana ifirra laaluu qabda yoo 8 gadi bitachuu baattan baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Kun amma Oreo jedha. Ka kanatti aanu 9 bahee jira.
Kanaafuu yoo danda'e sagal saddeetima yookiin ammoo torbaa gadi hayyee gabaabduma torbaa gadi yoo bituu baattan baay'ee tokko bareedaadha. Kunoo kun amma Ooriyoo jedhaa jechuudha. Haala kanaan ifirraa ilaaluu dandeessanii ka itti aanu 10 fakkeenyaaf amma bara 2019 keessa eega sooftiweerri 9 ta'e bara 2010 kamtu bayaa 10tu bahaa jechuudha. Akkasuma bara 2020 jechuu kiyya dhiifama 2020 takka ammoo sooftiweera 10 takkatu bahaa jechuudha. Amataan bahaa. Kanaafuu haala saniin sooftiweera isii ofirraa ilaaluu qabdanii hedduun namaa bakka kanatti inni soobamaa jechuudha. Inni biraa ammoo kan itti aanu ammallee siitingii bakka keessaa osoo hin bahin baatiriidha. Baatiriin kunis namni hedduun itti guutee ilaalaa hagam turaa waan jedhu san laala jechuudha. Laaftumatti sooftiweerri isii asirratti ni himaa jechuudha. Kanaafuu iccitiin biraan jiru asirra laaltanii yoo jettan hagam akka tursiisuu ni beektan. Akkamitti about phone ammallee isuma kanarratti tuutan. Eega about phone tuutanii xiqqashoo ol siitanii baatirii information. Baatirii information kan jedhu kanarratti tuutan. Kunoo baatirii capacity kan jedhutu jiraachuudha jalarra. Kunoo 4,000 jedha meegaa heerzii mAh'n yeroo hundaa waa'ee humna baatirii kan ibsudha. Baatirii 4,000 jechuun mAh'dha. Keessan kabittan hundi 4,000 haa ta'u miti. Fakkeenyaa fi 3,000 gadi yoo bituu baattan irraa dhumaa jechuudha. Silkii rakishaa yoo taate fakkeenyaa fi 2,200 fi 500 yookiin 800 achii gadi yoo bituu baattan baay'ee tokko murteessaadha jechuudha. Achi ol ammoo akkaatuma humna silkii teessaniitiin akkaatuma mallaqa baastanii baatirii isii 3,000 3,800 3,000 bira ol dabarraan bareedduudha jechuudha. 4,000 yoo isinii gahes maashaallah bareedaadha. 5,000 yoo isinii ta'e immoo hedduu bareedaadha jechuudha. Haala saniin akkasitti ofirraa ilaaltan jechuudha. mAh'n kadhakaa ilaaluudha. Inni biraa ammoo kan itti aanu maalinni abilikeeshina hoomee kamiin ilaalan jechuun keessan hin oolamu. Abilikeeshina isin agarsiisa. Hattaa fakkeenyaaf silkiin amma feekitu jira jechuudha. Ka akkanumatti yeroo isin irratti tuuxan GB 30 jedheetiin ammoo keessi isii qullaadhaa jira silkii feekii jechuudha. Sanillee abilikeeshina itti addaan baafattantu jira yeroo bitattan. Silkii harkaa qabdanii irra godhatanii abilikeeshin sun waa'ee xiqqashaadha. Biltuuziin achi dabarsitanii ilaaltan jechuudha. Baay'ee karaa laafaadhaan. Abilikeeshin sun maal jedhama foon info jettanii katabdan. Foon info. An ammoo descriptionii YouTube kiyya jala isiniif hin kaa'aa jechuudha. Foon info isa kanaa jechuudha. Hedduutu jira an ammoo isa kanaan jaaladhe mee kana gabbuusee isin agarsiisa. Baay'ee xiqqashoo takka jechuudha. Bu'u jirti naa obsaa. Kunuunaaf bu'ee jiraachuudha. Eegin isinii bu'ee irratti gattuuxan. Baay'ee tokko abilikeeshinii kunis baay'ee isin gargaara jechuudha. Haala kanaan isinii dhufa. Eega inni haala kanaan isinii dhufe hatta hanga biyya isiillee isinii himaa jechuudha. Yoo feetan kunoo cinaa kana tuuxaniitiin kunoo haala kanaan isinii dhufa irra deddeemtanii ilaaltanii jechuudha. Ammoo isin karaa sanirra laafaadha. Fuula dura kan jirtu kanarratti tuuxaniiti jechuudha. Isii kanarratti tuuxaniiti maali waan isin ilaaltan amma Android jedha. Fakkeenyaaf Androidiin isii hagam irra gattuuxanii kunoo akkuma reefu isin jedhe Android jedheeti haala kanaan bara isin keessa oomishamtee fi Android version isiillee naaf fide jechuudha. Inni biraa ammallee maalinni asumarratti deebitan bakka tanatti deebitaniitiin hardware. Hardware jechuun waa'ee meemoriidhaati kan inni isin himu. Isa hardware kanatti tuuxan. Inni kun faa baay'ee tokko isin gargaara jechuudha. Maaliif jennaan yoo hardware amma fakkeenyaaf tootaaliin isii kun akkuma reefu 5.7 jira. Achirratti 6 irraa hir'isee waan isin qabdu qulqulluu qofa naa hime jechuudha. Fuula duratti kunoo jalallee kaameeraa jira. Kaameeraan amma achirratti hin jiru jechuudha. Asitti nuuf himamoo rear kaameeraa ka fuula duraa 15.9 Firoonti ka fuula duraallee 15.9 baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Kaameeraallee as keessatti isinii garsiiseef gamasiin ammoo nun garsiifne jechuudha. Jalatti ammoo baatirii laawun 4,000 meegaa heerzii haala kanaan isinii fida jechuudha. Tootaaliin isii 5.7 ka jedhullee haala kanaan naa fidee jira jechuudha. Baay'ee tokko bareedaa inchiin isii ammoo 1,080 akkasuma 1920 jedha. Inni biraa akkana yeroo as deebitan jechuudha. Android ka jedhu jalqabarra ka jiru General ka jedhu kanarratti yeroo as deebitan ammoo hatta meediin isinillee kunoo kaantarii of original jedheeti bifa kanaan isinii hima. Moobaayilli kun ammoo kalara akkam faa qabdi ka jedhuufillee kunoo jala kanatti jechuudha. Kalara isiillee isiniif nuuf fidaa jechuudha. Kanaan haala kanaan laalachuu dandeessanii dheerina viidiyoo tifamoon hordofaa abilikeeshinii kun waa hedduu qaba. Yeroo biraati yoo isiniif garsiisaa yoo rabbi jedhe hanga viidiyoo biraati walitti deebinuun nagayaa tura. Yoo viidiyoon keessatti laayikii godhuun dagatinaa waan isin hin galin ammoo koomantii jala barreessaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.